Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalalaaf kabaja bakka jirtanitti isin harka qabu an reedii Adamtuubi daawwattoota hordoftoota keenya qophii adda addaa isiniif qabannee dhiyaanneerra hamma xumura qophii keenyaatti waliin turan affeerraa keenya qophiin keenya jalqabaan ijoon atileetonni lama kan akka ajaa'ibaatti addunyaarraa eegamaa jiran fiigicha dhufu kanarratti akkamitti madaalamaa jiran Itoophiyaano sodaan isheen qabdu maali kan jedhu atileetii intala Oromoo lammii biyya Neezerlaandii fi atileetii Itoophiyaa Laata Sanbat Gidee isee jedhamtu jidduutti kan deemamu irratti tilmaama kennamu kan waliin dubbannu ta'a akkasumas immoo dargaggoo cimaa dargaggoo cidha isaa booda guyyaa muraasa keessatti harka diinatiin ajjeefame fira Lataa Qananii kan ta'e sababni hin ajjeefamee fi maaltu akka biyya san keessa deemaa jiru hin dubbannaa akkasuma yoo danda'ame Abiy Affaarin akkamitti deemuu danda'e lolli naannoo Affaarii deemeti moo injifateeti moo akkamitti moo kan jedhu waliin dubbanne jechuudha. Egaa daawwattoota hordoftoota keenya akkuma beekamutti guyyoota wal fakkaataa gammachuu cimaan argisiifamaa ture keessaa Siifan Hasan nama kufee ka'ee sadarkaa tokkoffaa qabe akkasuma deebi'ee sa'aatii 10 keessatti turtii sa'aatii 10 keessatti injifannoo biraa seenaa haaraa galmeessitee jirti jechuudha. Amma kan ishee hafu fiigicha meetira 10,000 kan Laata Sanbat Gidee irratti hirmaatin amma dura walitti dhufanii jiranii jechuudha. Laata Sanbat Gidee eenyu Siifan Hasan eenyu kan jedhu irratti Laata Sanbat Gidee amma dura akkuma beekamutti riikardii waggoota 10 oliif ture Siifan Hasan kan meetira 10,000 cabsitee turte Laata Sanbat Gidee guyyaa lammaffaatti riikardii isii cabsuu dandeessee jirti. Jarri kun lamaan akka ajaa'ibsiisatti eegamaa jiran garuu Itoophiyaan akka jettetti sodaan guddaan nuti qabnu Siifan Hasan jedhanii Siifan Hasan tooftaaleen ittiin nama dabarfattu baay'ee haardidha yookaan baay'ee ulfaata jedhamee dubbatamaa jira jechuudha. Kanaaf Rabbi isaan haa milkeessu lamaanuyyuu sadarkaa babbareedaa isaan haa qabsiisu keessattuu Siifan jechuudha. Sababni isaa maalinni uffata eenyummaa Oromoo mul'isu morma isheetii fi harka ishee irratti yeroo kamuyyuu qabattee deemte akkasuma dorgommii boodallee uffata aadaa Oromoo calaqqisiisuu fi aadaa Oromoo ol kaasuuf baay'ee nama miira fi jabduu taatedha. Akkasuma dhalattuu Oromooti lammii biyya Neezerlaandidha malee dhalattee kan guddatte Oromiyaa fi Oromoo keessatti jechuudha. Laata Sanbat Gideen immoo yoo ilaalle sadarkaa isheen illee akka qabattu kan hawwinuuf dhalattuu Tigraay kan taate maqaa biyya sanii yaamsisuudhaaf waan barbaachisaa ta'eef biyya sanii illee waamsifte waan nama jibbisiisu miti waan gaariidha carraa gaarii isaaniif hawwina jechuudha. Egaa carraa keessan tilmaama keessan immoo kennachuu hin dagatinaa koomentii jalatti gaba boodatirra gaafa isin injifatte yookaan gaafa injifatamte guyyaa san isin akkas jettan waan isin jedhuuf koomentii kaadha jechuudha. Eenyutu injifata eenyu tokkoffaa ba'a eenyu lammaffaa ba'a rabbi immoo tokkoffaa lammaffaa isaan haa godhu namni biraa kan baane maaliif dorgommiin kun addunyaan sirriitti eegaa jirti waan ta'eef. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoo biraatti gaafa isinii darbu obboleessa jechuun kan danda'amu yookaan firri Lataa Qananii kan dhiyoo kana cidha isaa booda bade jedhamee barbaadamaa ture guyyaa kaleessaa reeffisaa naannawa Naqamteetti iddoo lagaa wayiitti akka argame dubbatama. Gammachuu guyyaan gammachuu isaa maatii isaatiif gaddatti jijjiirame namni tokko fuudhee osoo biran turin maatiidhaaf deebii gaafa meeshaa bituudhaaf achi deebi'u harka namaatiin galaafatame. Harki kun harka mootummaatiin harka dhuunfate kan jedhu isaa fi Rabbi qofatu beeka. Haa ta'uutii ammatti qoratamaa jira. Lubbuun isaa baay'ee tokko garaa nu nyaate an isan beeku inni nan beeku akkasuma ilma Oromooti namni tokko cidha isaa irratti guyyaa meeqa sombuliyyoo lubbuu isaa dhabdu baay'ee tokko si gaddisiisa. Inni gaafa cidha isaa sun cidhan turre jechuudha. Gadda ture jechuudha namatu hin beekne malee onnee nama cabsa. Baay'ee tokko dhugaa Rabbi tanonnee kootu na cabe Rabbi biyyoottaa salphisu dhugaa sallee rabbaa baasu maatii isaatiif jechuudha. Kanuma gaafannaa mootummaanis yoo ofii isaatti gocha kana kan hin goone taate dafee jala bu'eetiin qorate dhugaa isaa baasuu qaba. Biyya Itoophiyaa keessatti dhugaa eeggachuun hin ulfaata. Haa ta'uti Rabbi dhugaa isaa haa baasuuf jenna jechuudha. Egaan beekama biyyattiitti yoo deebine biyyattiin maal keessa jirti jara keenya saboota kana deebitee biltsiginnaan humna haaraan iyyuu eegaltee jirti kan yeroo lolaa san cicci jedhanii sodaatanii posta madura kan godhan hunda haqanii kaadireen biltsiginnaadhaa jechuudha. Na dhagaye Rabbiin dhugaa Rabbiitti dhagaye kaadireen biltsiginnaa samoona wayyaaneen iteetiin Affaarin faa Amaara faa qabatte san barreeffama postii hunda diileet gootee wayyaaneen biyya deebitee nu qabdan manuu jedhanii
Amma immoo wayyaaneen callimnaan deebi'anii ka'anii dammaqaa jiran. Maaliif dammaqan? Wayyaaneen injifatamtee galte. Mootummaan injifatee tiniin dammaqe kan jedhu isin hima jechuudha. Dhugaan jiru akkana. Dippiloomaatonni Ameerikarraa biyyoota Awurooppaa fi garaagaraatirraa biyya seenanii turan. Yeroo biyya seenanitti waraanni akka dhaabatuuf gama lamaan hinuu gaafatan. Gaafa gama lamaan hinuu gaafatan gamni lameenuu hin fudhatan jechuudha. Waraana akka dhaabaniif walii galan. Abiyyis waraana dhaabuudhaaf ni fudhate. Warri TPLFis waraana dhaabuudhaaf ni fudhate. Sana booda warri TPLF naannoo ofii Tigraayitti deebi'anii mootummaanis yaa akkuma jirutti iddoo jirutti deebi'ee jechuudha. Mootummaan isa sababeeffachuudhaaf propagaandaa uummatatti banuudhaaf akka uummanni abdii horatuuf iddoo Affaar bakka jarri gadhiiftee deemte san dhaqee suuraa ka'ee akka nama injifatee Itoophiyaan akkas taate maali jedhee haasaa jechuudha. Dubbiin akkasii miti. Lolla akka dhaabatuuf addunyaa waan ajeef lola dhaabanii sana booda dhaqee suuraa ka'ee akka nama injifatee fakkeessa. Wanti inni injifate tokkollee hin jiru jechuudha. TPLF dubbattee jirti. Nuti ammallee duubatti kan deebineef waraana kan dhaabneef wanti nuti barbaannu mootummaarraa yoo nuuf argame malee kan sanirraa hafe waraanni kenna itti fufaa jedhama. Mootummaa addunyaarra deeggarsa qabanii jechuudha. Isinii galee dubbiin wanti injifatuuf injifatamuu jedhu wayii ammas hin jiru. Mootummaan isin injifanne, bilchiginnaan isin injifanne, inumaa jaratu injifatee yoo TPLF maaliif? Bakka barbaadan erga ga'uudhaan addunyaan dhaabadha jetteen iddoodhaan achumaan dhaabatanii fedha ofiitiin duuba deebi'an jechuudha. Waraana takka malee isinii galee kana malee haalli deemamaa jiru akka amma jarri jettu san Abiyyi bakka san injifatee diliin achitti argamee achi dhaabatee miti. Onnee kamiin achi dhaabatta jarri wayyaaneen lafaa isa fuutii rasaasan. Dafee suuraa ka'e dafee lakkooftarratti suuraa sadii akkatti hanqaxaqaxamaa ka'e po gara Finfinneetti. Isinii galee kun immootu kiftatii yookaan banaa argatetti fayyadameeti malee waan injifate sanitti fakkaatanii lolli ganaa kana caalaa itti fufuuf deema jechuudha. Yoo waan amma rakkoon akkam ta'e waan TPLF barbaaddu gochuuf hin danda'uin TPLF waan guddaa barbaadde. Immoo TPLF waan sayyoon argan hin dhiiftu. Inni galee TPLF badduudha. Tooftaadhaan eedee tooftaa dhaattee guyyama tokko tolkaata. Amma akkuma amma dura odoo jarri injifanne jettee irriba gaarii ifaa jirtu gara isiin dhufte immoo irrumatti yaate maqalee keessa ariite jechuudha. Ammallee jarri kun riphanii osoo jarri hin argina raakkiiloo irratti faca'anii kan ari'antu irratti mul'ataa jiraan akka dhuunfaa kiyyaatti jechuudha. Kanaaf haalli deemamaa jiru haalli amma jiru isa kana fakkaatadha. Hordoftoota keenya dhuma irratti lammiilee Itoophiyaadhaan namoota 67 ol kan ta'an magaalaa Yemenitti kan rakkachaa turan magaalaa Yemeni Sana'aa bakka jedhamurra gara Itoophiyaatti fe'amanii jiranii baga rabbii nagaan isin galche jennaani akkasuma lammiileen Saudi Arabiyaatti rakkachaa jiran akka galaniif sagaleen akka ta'amuuf yaadicha goona inshaallah kana booda nuti sagalee taanaaf jennee wal kakaasaa jirra. Kanuma isiniif himaa daawwattoota hordoftoota keenya qophiin har'aa qabnu kana fakkaata. Turtii gaarii isiniin jedha. Amma qophii biraatiin walitti deebinutti nageera naa tura. Namoonni chaanaalii kiyya Afaarii Taata subscribe gochuun maatii ta'uu hin irraanfatinaa. Viidiyoo keenya immoo laayik gochuus hin dagatinaa. Turtii gaarii.